Normally amantii isaa rabbi tokkicha amanuudha. Akkuma Abrahaam rabbi isa tokkicha amane san innis rabbi isaa amane dhugaadhaa fi qajeelummaadhaan rabbi isaa tajaajile. Amantii jechuun yoone intini maqaa dirjiitii wayii waan jedhamu waan akkasiitii miti kan qabu. Gooftaa Yesuus jechuudha. Maqaa amantaan isaa maqaan qabu? Amantiin abboota keenya yookiin amantii raajota maqaan qabu akka ammaa Pheenxee Ortodoksii maal kana odoon ta'in amantii jechuun rabbi isaanitti dubbatu yookiin immoo rabbi isaan ajaje san dhaggeeffachuu isa tajaajiluu bichaadha. Amantii jechuun kana. Jechuun amantaan sun maqaan qabu amantaa qabaachuu isaa amma walii galle amantaan inni qabu sun maqaan qabu jechuudha. Amantaatti maqaan godhamee hin jiru yeroo sana. Hin jiru. Daareektii akkasitti hin jiru. Maqaa amantaa Waaqayyoon kenna. Anatti amanaa jedhee dubbii kootti amanaa jedhee. Amantii qaba Ibrahim. Maate qoy wajjin fixnee kana sittan dhufan inshallah. Ayyee Waaqayyo tokkichatti amanaa ture naan jettee Waaqayyoon tokkichi inni itti amanaa ture sun isa waa hunda uumeedhaami? Eeyyee. Thank you galatoom. Ayyee isa waa hunda gochuu danda'uudhaami? Eeyyee. Waaqayyo Abrahaam sanaadhaami? Waaqa kan Abrahaamis kan Yesuus kan mataa isaa jechuun illee kan dubbatan Waaqayyo isaa jedhanii dubbatan. Inni illee gara Waaqayyo keessanii gara Waaqayyo kootii jedhee dubbata kun ifaaf ifa jechuudha. Waaqa Yesuus, Waaqa Abrahaam, Waaqa waatii barraajota kamuyyoo waamte jechuudha. Waaqa saasanii jechuudha. Waaqa saaniitii jechuudha. Maashaallah. Hayyee namni Waaqa takkichaaf bitamu Waaqa takkicha isa uumaa waa hundaa ta'ee isa waa hunda irratti dandeettii qabuuf namni bitamu amantaan isaa Islaama. Kana ni fudhattaa? Fudhadhu. Kana maaliif fudhanne seete namni rabbii tokkicha amanu Islaama kan jedhu kana kan moggaase nama malee rabbiin akkas hin jenne. Laa kana kallattii barbaaddenuu yoo gaafattee jettee Islaama jechi jedhu Waaqa takkicha isa dhugaan waaqeffamu, isa dhugaan gabbaramu, isa uumaa waa hundaa ta'eef sagaduu isa waaqessuutu Islaamummaadhaa jedhee si ibsa. Wanta barbaadillee yoo gaafatte. Ragaadhaan immoo yoo naa himinaan jettee Waaqni nabiyyoonni yookaan raajonni ergamoonni hundi waaqessaa turanii Waaqa takkicha Allaha jedhamudha. Akkasuma amantaan isaaniillee amantaan warra Allaha Waaqa takkicha waa hunda uume waaqessuudha. Amantaan isaanii Islaama. Ragaa isaa Quraana Bismillah 3 ayata 67 irratti Abrahaam faan Islaamummaa qabaachuu isaa Rabbi Quraana keessatti akkas jedhee dubbata. Wamaa kaana Ibraahiimu Yahuudiyyan walaa Nasraaniyyan walaakin kaana Haniifan Muslimaa jedha. Abrahaam amantaan isaa Yahuudii illee hin turre, Kiristiyaana illee hin turre. Amantaan isaa maal ture? Muslima qajeelaa ture. Walam yakun minal mushrikiin. Warra waaqolee tolfamaa waaqessanirraa illee hin turre. Saboonnii fi uummanni inni maatiin inni keessaa dhalate uummata waaqa tolfamaa waaqessanii. Garuu Abrahaam warra waaqa tolfamaa waaqessanirraa hin turre jedhe. Akkasuma Rabbiin Quraana isaa keessatti shara'a alaykum min ad-diini maa wassaa bihi Nuuhan walladhii awhaynaa ilayka wamaa wassaynaa bihi Ibraahiima wa Muusaa wa Ciisaa. Dhiifama daqiiqaa takka yoo abdii jiraatte dubbadhu. Ayye daqiiqa rakkoon qabaa. Maanni ibnuun kan kaasuu barbaade warri rabbiin tokkicha gabbaran Islaama. Rabbii tokkicha qixataa Islaama kan jedhu kana ani kiristaana waanan ta'eef warri rabbiin tokkicha amananii warra Waaqayyo duuka bu'an jedheetan warra Waaqayyo amanan jedheetan daayireektidhaan fudhadhaa jechuudha. Maaliif kana kan jedhe rabbii odoon ta'in amma fakkeenyaaf Islaama jechuun warra Waaqayyo tokko amanan yookiin Ortodoks jechuun karaa sirrii
yookiin rabbi karaa yaadota akkana noormaalii ani hin fudhadhu jechuudha. Maaliif yoo ta'e wangeela keenya keessatti Abrahaamin amanee amantii isaa qajeelummaatti lakkaa'ame. Rabbii tokkicha amanuudhaan qajeelummaa ta'anii jechuudha. Qajeelaa ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu ani immoo dubbii isa dhugaa kana keessatti hirmaattu waan ta'eef rabbiin tokkicha nan hordofaa. Kanaan ala rabbii tokkicha warri hordofan musliima yookiin islaama kan jedhu kanaan hin fudhadhu jechuudha. Akka wangeela kootiitti wangeelli koo akkasitti nan ajaju jechuudha. Ayyee namni biraa live mute irraa kaaste haasa'uu barbaaddeeti. Abdiin akkam ta'e? Maal ta'e? Dubbachuu barbaadde dubbadhu. Abdii taree na baase sila eeggasii. Abdiin ari'ee sin baasne dhaga'uu diddee si waamaa ture. Mata dureen haasaa keessanii maal ture dhiifama? Gaaffii isaanii irratti haasaa jiran diitaliin dhageenye eessadha kan jarri warri sin haasofsiisan? Hin dhufa. Yaa jalqabaan isaanumaaf hin gaaffii qaba. Amma jiru abdiin. Afachaa waa'ee wanta amma ammaa irratti haasa'aa turan irratti iyyuu nuti warra as teenyee dhaggeeffachaa turre wanta illee ittiin illee morminu qabna. Wanta yaa'ii qobam dhaggeeffateerraa ibnurraa warri kaan yeroo eeggataa keessaa ibnu yaada Wajjin fixnee kanaa qoyi. eegaa jirra waan ta'eef kanaafin warra amma gaaffii qabna jedhuu kan yaada kenne. Gabaabsinee xumurraa. Namni takka amantaa qaba eega jedhamee maqaa amantaan isaa maal akka ta'e beekamuun barbaachisaadha. Amantaa qaba eega jedhamee amantaan isaa maal akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Rabbiin amantaa nabiyyootaati. Amantaan raajotaa akka islaamummaa ta'e quraana keessatti akkasiin nutti hima. Quraana suuraa shuuraa keessatti ayata 13 irratti akkas jedhee dubbata Rabbiin. Shara'a lakum min ad-diini maa wassaa bihi Nuuhan. Amantaarraa wanni nuti karaa isiniif goone amantaadhuma Noohaadhaa karaa gooneedhaa jedha. Noohaa nabii yookaan ergamaa jalqaba. Amantuma isaaf karaa goone amantuma isaaf dhaabne isiniif isin ummata nama kanaaf alayhi salaatu wasalaam amantuma sana karaa isinii goonee jedha Rabbiin. Amantaan Rabbiin ilma namaati jaallate immoo quraana bismillah 5ffaa ayata 3 irratti islaamummaadha. Amantaadhuma islaamummaa isinii jaallanne kana Noohaadhaaf illee isuma dhaabnee jedha Rabbiin. Akkasuma Abrahaamiif illee isuma dhaabnee jedha Rabbiin. Muuseedhaaf illee dhaabnee jedha Rabbiin. Iisaa yookaan Yesuus Kiristoosiif illee isuma dhaabne. Amantaadhuma nuu dhaame kan nabiyyootaaf ergamootaaf dhaame. Kanaafuu amantaan nabiyyootaa amantaan ergamootaa maa inni islaamummaadha jechuu amantaan isaanii. Amantaan nabiyyootaa amantaan ergamoota hundaa islaamummaadha. Hattan bartoonni Yesuus Kiristoosii wanni jarri ragaa nuu ba'i jedhanii Yesuusitti himataa turanii islaamummaadha. Wanni jarri Yesuusitti ragaa nuu ba'i jedhanii himataa turan islaamummaadha. Gaafa Yesuus Kiristoos isaan barsiisaa ture akka nuti muslima taane ragaa nuu ba'i jedhanii suuraa Al Imraan keessatti falamma ahassa Iisaa minhumul kufra qaala man ansaarii ila Allah. Hattan bartoonni Yesuus Kiristoos illee akka amantaan isaanii amantaa islaamummaa ta'e jarri akka muslima ta'an. Bismillah 3ffaa ayata 52 irratti akkas jedha. Yesuus Kiristoos yookaan Iisaan bartoota isaarraa kufrummaa gaafuma hubatee jedhu. Kufrummaa jechuun waaqa isaan uume waakkachuu. Kana gaafa hubatee jedhu qaala man ansaarii ila Allah. Waamichan karaa Rabbii keessatti godhu. Waaqa takkicha waaqessaa jedhee waamichan godhu kana keessatti eenyuun na bira dhaabbataa jedhe. Qaala al-hawaariyyuuna bartoonni ni jedhan. Nahnu ansaarullah nuti tumsitoota Rabbiiti karaa Rabbii keessatti bira dhaabbannaa. Amannaa billaahi rabbitti illee amannee jirra. Washhad bi'annaa muslimuun akka nuti muslima ta'an illee ragaa nuu ba'i jedhanii Yesuusiin akka muslima ta'an itti himaa turan bartoonni illee jechuudha. Kanaafuu amantaan nabiyyootaa, amantaan ergamootaa, amantaa islaamummaati. Amantaan namni hundinuu gaafa dhalatu irratti uumamullee amantaa islaamummaati. Siigalee akkasitti yoo hangana siin jedhe gaariidha. Amantaan isaanii amantaa islaamaati. Isaan immoo warri amantaa islaamummaa hordofan kun immoo muslima jedhamanii waamamu jechuudha. Siigalee
akka ayyee akka ati yaa akka musliima taate